BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Yooyaa akkam jirtu hordoftoota BBC afaan Oromoo sagantaa raadiyoo keenya Nairobi Kenya irraa isiniif darbu amma eegalee jira. Kanarra qabanne keessa Lavrov daawwannaa Itoophiyaatti taasisaniin qoqqobbiin biyyoonni lixaa Raashiyaa irratti taasisan gara fuulduraatti sirna addunyaan ittiin gaggeeffamtu akkamii akka qabaannu kan murteessudha jedhan. Kun gara fuulduraatti addunyaa akkamii akka qabaannuu fi keessa jiraannu kan murteessudha. We are going to have and to live for our children and grandchildren. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Angoolaa fi xarraatti manneen barnoota afaan Oromoo 20 ta'an waggaa 4 booda deebi'anii cufamanii jiru jedhame. Barattoonni barnoota afaan Oromootiin jalqabanii turan kutaa 4 gaanii amma barnoonni kutaa 1ffaas ta'ee 4 booda kennamaan jiru. Kanneenii fi oduuwwan biroos qabnaa nu hordofa. Itoophiyaatti biqiltuuwwan dhaabuun maqaa duula Ashaaraa Magariisa jedhuun erga jalqabamee waggoota 4 lakkoofsiseera. Yaada muummee ministeera Abiy Ahmediin waggoota 4 dura eegalame kanaan waggoota 4 kana keessatti biqiltuuwwan biliyoona 20 dhaabuuf karoorfame. Kan bara kana osoo hin dabalatiin duula marsaalee 3 darbaniitiin biqiltuun biliyoona 18 dhaabamuu gabaasaaleen ni mul'isu. Jijjiirama haala qilleensaa sadarkaa addunyaatti yaaddoo dhala namaa ta'ee jiru kana to'achuuf haala kamiinuu biqiltuu dhaabuun murteessaa ta'uu kan himan barsiisaan muummee saayinsii bosonaa Yuunivarsiitii Madda Walaabuu gargaaraa Piroofeesaraa Taammiruu Kaffalaa garuu biqiltuu dhaabuu qofti gahaa miti jedhu beekaa Toomatu dubbise. Hojiiwwan gaammaatti hojjetaman kan jajjabeeffaman dhaabuun immoo barbaachisaa dhuguma. Garuu biqiltuu dhaabuu qofti gahaadha jennee gaafadhannu gahaa miti beektaa. Akkamitti dhaabbachaa jira? Dhuguma kan dhaabbate kun haga jedhame sanaayi. Kan dhaabbame sun immoo kunuunfamaa jira kan jedhu gaafii keenya hundaati jedhee yaada. Sosochiin biqiltuu uummanni akka dhaabu godhamu kun sinima barbaachisa. Garuu maal ta'uu qaba? Of eeggannoo guddaan godhamuu qabu namoonni dhaabaa jiran sun political implication yookiin immoo daldala siyaasaaf jedhanii kan dhaaban yoo ta'e hubannoo osoo hin qabaatiin kan dhaaban yoo ta'e akkamitti akka dhaabbachuu qabu kunuunsa barbaachisuu fi biqiltuun sun argachuu qabu odoo hin beekin dhaqanii kan dhaaban yoo ta'e garuu faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala jechuudha. Hojiin isaan jalqaban sun yoo bu'aa buusuu fi baate maal gochuudha fuulduraaf illee waan sana itti deemee hojjechuuf uummanni rakkataa jechuudha. Duula waggaa 4 kana godhameen wanti akka bu'aatti ka'uu malu yookiin immoo gara fuulduraatti illee bu'aa akkanaa buusuu danda'a jedhamee wanti yaadamu maayin? Faayidaan bosona sanaa ammatti kanarraa arganne jennee tilmaamuuf xiqqoo nama rakkisu illee biqiltuu san dhaabuuf fakkeenyaaf hojiin kunuunsa biyyoo bishaanii hojjetameera jedhee yaada iddoo garaagaraatti biqiloonni kana dura badan fakkeenyaaf margallee ta'uu danda'a suutan irratti biqilaa deemu inni sun gaafa biqilaa deemu biqiloonni gurguddaan iddoo qabataa deemu jechuudha. Duullamma deemaa jiru kuni bu'a qabeessa akka ta'u ija ogummaatiin kuni kunuunsoo sirrate kuni kunuunsootti dabalame irra caala gaarii ta'aa ture silaa wanti jettu maayini? Dhuguma amma tattaaffiin jalqaban kun kan jajjabeeffaman haa ta'u garuu gaaffiiwwan garaagaraa jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf amma waggaa tokko keessatti biqiltuu biliyoona 4 dhaabbateera jedhame miti. Haa dhaabbatu baay'ee nu barbaachisa hojii jajjabeeffamuu qabu. Garuu amma raayit taayim amma sa'aatii kanatti biqiltoota bara darbe keessatti yookiin immoo waggaa 4 dhaabbatan kana walitti idaanii biliyoona 15 yoo ta'u jennee biqiltuun biliyoona 15 kun jiru yookiin immoo haalli isaan amma irratti argaman maali jennee otoo wal gaafanne iddoo tokkotti sadarkaa babbareedaa kan jiraachuu. Iddoo tokkotti immoo guutummaan guututti iddoon ittiin jiraanne illee jiraachuu danda'a. Kanaaf dhuguma jijjiiramni haa dhufu jedhamee yoo yaaddan akka yaadatti kennuu kan hin danda'u. Tokko qarshii fakkeenyaaf waggaa tokkotti biqiltuun biliyoona 4 kan dhaabamu yoo ta'e otoo gatii biqiltuu tokkitti qarshiidhuma 5 tilmaamne biliyoona 4 baay'isuu qarshii 5 qarshii biliyoona 20 ta'a. Biqiltuu biliyoona 4 salganneetuma dhaabnee deemuu doon taane otoo biliyoona 2 waggaa tokkotti qorannoo gahaan godhan daangaan iddoo sanaa beekanii erga dhaabbatanii booda kunuunsi godhamuu fi qabu haalan godhamee fi sidliingii biliyoona 2 jechuun immoo qarshii 5 yoo baay'isne biliyoona 10 ta'an biliyoona 10 sana koonzerveeshiniidhaaf keenya qarshiisan biliyoona 2 immoo daangaa isaa hojjennee qorannoon godhamee dhaabna jechuudha.
Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti aanaan Aangolaalaa fi Xarraa jedhamu naannoo Oromiyaa aanaa Qimbibiit wajjin wal daangeessa. Aanaa ollaa kana keessa hawaasni hedduu afaan Oromoo waan dubbataniif yeroo dheeraadhaaf mirga afaan dhalootatiin barachuu gaafachaa turanii bara bulchiinsa obbo Lammaa Magarsaa naannoo Amaaraa keessatti manneen barnoota 20 ta'an akka banamuuf naannoo Amaaraa wajjin walii galamee ture. Har'a garuu manneen barnootaa kun cufamanii hawaasa fi barsiisota biraa komiin ka'aa jira. Manneen barnootaa kun akka cufamaniif sababni maali? Hirphaa Gammachuu waan qixeesse qaba. Maatiin isaa aanaa Aangolaalaa fi Xarraa keessa akka jiran kan himanii obbo Shimallis jalqaba bara 1990moota erga gara naannoo Amaaraa jalatti hammatamanii barnoota kan argatan afaan Amaaraatiin qofa akka ta'e himu. Jiraataan aanichaa biraan maqaan isaanii akka hin eeramne BBC gaafatan akka jedhanitti manneen barnootaa afaan Oromootiin akka banamaniif sababa kan ta'e gaaffii uummataa dhiibbaa uumaa dhufedha jedhu. Yeroo sana naannoo Oromiyaa kan bulchaa turan obbo Lammaa Magarsaa obbo Gadduu wajjiniin dubbachuun aanaa naannoo Amaaraa kana keessatti manneen barnootaa 20 ta'an afaan Oromootiin akka barsiisan ta'ee hojiin jalqabame. Waajjira barnootaa aanaa Qimbibiititti ogeessa qorannoo sirna barnootaa akka ta'an obbo Masfin Raggaasaa immoo ogeessa gara Aangolaalaa fi Xarraa deemuudhaan deeggarsa gochaa turanidha. Yeroo sana manneen barnootaa afaan Oromoo 20 banuudhaaf hojjetamaa ture. Manneen barnootaa afaan Oromoo aanaa Aangolaalaa fi Xarraatti banaman keessaa tokkotti barsiistuu akka taatee fi maqaan ishee akka ibsamu kan hin barbaanne shamarreen tokkos ani kan hin ramadame bara 2012tti. Sana booda mana barumsaa irrattan carraadhaan ramadamee jetti. Barsiisonni kunneen adeemsi qacarrii isaanii naannoo Oromiyaatti raawwatus itti waamamni isaanis ta'e mindaan kan kaffalamuuf garuu naannoo Amaaraati. Ogeessi barnootaa aanaa Qimbibiit obbo Masfin walakkeessa bara 2014 kanaasitti garuu manneen barnootaa afaan Oromootiin barsiisaa turan akka cufamaa jiran odeeffannoo qabaachuus himan. Manni barumsichaa cufamnaan gara naannoo Oromiyaatti deebi'uu kan himan barsiisaa Guutaa Tolaa manneen barnootaa afaan Oromootiin yeroo banaman uummanni gammadee akka turee fi booda dhiibbaan garaagaraa uumamuu akka eegalee dubbatan. Barsiisonni BBC'n dubbise akka jedhanitti barattoonni barnoota afaan Oromootiin jalqabanii turan kutaa 4 ga'anii amma barnoonni kutaa 1ffaas ta'ee 4 booda kennamaan jiru. Walgayii yeroo nu teessisan dhimma siyaasaaf yeroo duraa sanaasitti baname malee amma dhimma keenya mitii nuun jedhan. Manneen barnootaa kunneen keessatti barnoonni afaan Oromootiin barsiifamuu akka dhaabbatuu fi kanneen kutaa 4 ga'anis bara dhufu kutaa 1ffaa seenuun barumsa isaanii Amaariffaan akka baratan murtaa'ee akka jirus ni dubbatu. Itti gaafatamaa itti aanaa waajjira barnootaa aanaa Aangolaalaa fi Xarraa akka turaniif obbo Gallee Kidaanee bilbilaan dubbisnus amma odeeffannoo kennuudhaaf fedhii akka hin qabne himaniiru. Naannoo Amaaraatti bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan ta'an obbo Taaddasaa Gabratsaadiq argachuudhaaf irra deddeebiidhaan bilbillus sababii walgayiirra jira jedhuun argachuu hin dandeenye. Gama naannoo Oromiyaatiin ammoo hoogganaa itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa naannoon Oromiyaa yeroo deeggarsi gaafatamu deeggarsa kennuudhaan alatti dhimma naannoo biraa keessa seenee waan murteessu hin qabu jedhan. Naannoo Amaaraa ollaa aanaa Qimbibiit kanatti sababa manneen barnoota afaan Oromoo cufamanii jiraniif barsiisonni achitti barsiisaa turan hojii dhabdummaaf barattoonni kutaa 4 ga'an ammoo kutaa 1ffaatti deebi'anii Amaariffaan tokko jedhanii eegaluutu isaan eeggataa jira. Hordoftoota keenya ammoo gidduudhaan oduu gaggabaaboon isinitti hima. Somaaliyaan waldhabdee guddicha Itoophiyaa fi Masrii gidduutti uumame irratti Masrii deeggarteetti oduu jedhu akkatte. Dubbimaan pirezidaantii Somaaliyaa Abdul Qaadir Ali Kaar gaafiif deebii BBC Somaalii waliin taasisaniin pirezidaantiiwwan Masrii fi Somaaliyaa dhimma ijaarsa fi bishaan guutuu hidha guddicha Itoophiyaa irratti ejjennoo waloo ifatti fudhatanii jiru jedhaniiru. Ali Kaahir akka jedhanitti Somaaliyaan seera idil addunyaa itti fayyadama bishaan Abbayyaa hoogganu deeggarti. Yaani dubbii himaa kanaatis erga pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin pirezidaantii Somaaliyaa San Sheekh Mohammad waliin dhimma imaammataawwan gamtokkee Itoophiyaan hidha Abbayyaa irratti qabdu irratti mari'anneera jedhaniin boodadha. Afyaa'in mana maree Ameerikaa Naansi Peloosiin gara Taayiwaan deemuuf karoora qabdii oduun jedhu Chaayinaa dheekkamsiise. Hangawaan kun Taayiwaan yoo daawwatan Ameerikaan gatii guddaa baasti jechuun Chaayinaan akeekkachiiste. Peloosiin garas kan imalan yoo ta'e bara 1997 as gara Taayiwaan deemuun nama siyaasaa aangoo guddaa qaban ta'u. Chaayinaan oddola Taayiwaan akka qaama isheetti ilaalti. Taayiwaan diddee walabummaa ishee labsatti taanan Chaayinaan humna waraanaatiin akka of jala galchitu irra deddeebiin akeekkachiisaa turte. Raashiyaan buufata hawaa addunyaa keessaa ba'uun bara 2024tti buufata mataa ishee ijaaruuf akka jirtu ibsite. Ameerikaa, Raashiyaa fi biyyoonni biroo bara 1998 irraa kaasee haala milkaa'in waliin hojjetaa turan. Naasan garuu Raashiyaan saganticha keessaa ba'uuf yaaduu ishee karaa idileetiin wanti isa ga'e akka hin jirre himee jira. Jaapaan magaalaa Yamaguchi keessatti qamaleen miseensa gartuu qamaleewwan hamoo jiraattotaaf gamsiisanii ta'e tokko qabamee ajjeefame. Gartuun qamalee kanaa yoo xiqqaate namoota 50 irratti miidhaa geessisee ture.
Mootii gartuu qamaleewwan kanaa kan ta'ee fi namoota hedduurraan miidhaa geessisuun kan shakkame qamaleen guddichi kun mooraa mana barumsaa tokko keessatti adamsitootaan qabameera. Dhaggeeffattoota keenyaa oduun gaggabaaboon ammaaf qabanne kanuma amma immoo gara oduu bal'inaan qabanne kan biraattan isin dabarsa. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa daawwannaa biyyoota Afrikaatti taasisaa jiraniin kaleessa fi har'aa Itoophiyaatti aangawoota mootummaa fi gamtaa Afrikaa waliin wal arganiiru. Daawwannaa isaanii kana ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniin Laavrov dhimmoota qaala'insa midhaan nyaataa addunyaa raasaa jiruu fi waraana biyyi isaanii Yuukireen waliin itti jirtu kaasaniiru. Imala isaanii michuu barbaachaaf jedhame kanaan rakkoo addunyaan amma keessa jirtu kanaaf biyyoota lixaa himatu. Waayillan keenya warri lixaa hedduun rakkoon ijoo hariiroo addunyaa akka dhimma waraana Yuukireen ta'etti ergaa dabarsuu barbaadu. Ani ejjennoo akkasii kana waliin galu. Rakkoon hariiroo addunyaa kanaan ol walxaxaadha. Amma wanti ilaalaa jirru warri lixaa dula cimaa karaa qoqqobbii maqaa balleessii fi iddoo horsiisa Raashiyaa fi warra Raashiyaa deeggaran irratti banuu isaaniiti. Kun ammoo addunyaan yeroo seenaa addaa keessa akka jiraattu taasisa. Kun gara fuulduraatti addunyaa akkam akka qabaannuu fi keessa jiraannu kan murteessudha. Ardiin Afrikaa sababa waraana Raashiyaa fi Yuukireen rakkoo midhaan nyaataa hamaa keessa galteetti. Sergey Laavrov garuu kana waakkachuun biyyi isaanii Raashiyaan qaala'insa nyaataa addunyaa kanaaf sababa mitii jedhan. Waa'ee rakkoo gatiin nyaataa addunyaa irratti qaala'uu ilaalchisee dhugaa jiru hubachuudhaaf duubatti deebi'anii gabaasa sagantaa nyaataa addunyaa guraandhala dura baase ilaaluu barbaachisa. Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa fi Jaappaan yeroo weerara koronaa vaayirasii irraa kaasanii midhaan nyaataa fi meeshaaleen biroo doolaara tiriliyoonaan bitaniiru. Kun ammoo kan ta'e sababa dinagdee qabatamaa tokko osoo hin dhiyeessin yoo weerarichi dheeratee biyyoonni karra cufatanii turaniif jedhaniiti. Laavrov qaala'insa midhaan nyaataa amma addunyaa mudataa jiruuf waraanni Yuukireen waliin biyyi isaanii gaggeessaa jirtus gahee akka qabu hin haalle. Garuu waraanichaan qabatanii biyyoota dhiyaatu qoqqobbii warra Raashiyaa irra kaa'uun daran hammeessan jechuun komatan. Dhugaadha haalli Yuukireen keessa jiru rakkoo gama nyaata addunyaa kanaaf sababa dabalataadha. Kuni garuu sababa opereeshinii addaa Raashiyaan gaggeessaa jirtuun kan uumame miti. Deebiin hin taane warra lixaarraa kenname kan qoqqobbii hordofsiisee midhaan nyaataa gabaa addunyaa keessa jirullee akka hin sochoone godhedha. Daawwannaa michummaa barbaacha biyyoota Afrikaatti taasisan dhumaatiin Itoophiyaa kan turan Laavrov itti aanaa ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Makonnin waliin wal arganii dhimmoota garaagaraa irratti fedhii waloodha kan jedhan irratti mari'ataniiru. Obbo Dammaqaan marii Laavrov waliin taasisaniin booda ibsa kennaniin biyyoonni lamaan hariiroo diinagdee daldala saayinsii fi teekinooloojii cimsachuu itti fufuu jedhan. Hordoftoota keenyaa dhumarratti immoo oduu ispoortii isiniif qabna. Taphataan collee Biraaziil yeroo ammaa kilabii Faransaay Paaris Saint-Germainiif taphatu Neymar maatii isaa fi aangawoota kilabii isaa duraanii Baarseloonaa waliin mana murtiitti dhiyaachuuf jedhame. Taphataan kun kanaan duras dubartiin tokko dirqamaan na gudeedera jettee isa himachuun mana murtiitti deddeebi'aa ture. Kan ammoo maaliin shakkamee himatame ammayyuu taana isinitti hima. Taphataan kubbaa miilaa beekamaa lammii Biraaziil Neymar Junior mana murtiitti dhiyaachuu fi wanni itti shakkame immoo yeroo kilaba isaa Baarseloonaa irraa gara Paaris Saint-Germain jijjiiretti wanni raawwatee jira himannaa jedhudha. Yeroo ammaa kana kilaba Faransaay guddicha Paaris Saint-Germainiif taphataa kan jiru Neymar dhimma mana murtii waggootaaf ture kanaan himannaa malaamaltummaas irratti banameera. Dhimmi Neymar kan ilaalamu onkololeessa dhufu keessa torban lamaaf yoo ta'u dorgommiin kubbaa miilaa waancaa addunyaa Qatar keessatti gaggeeffamuu osoo hin jalqabin duradha. Neymarin alattis namoonni bebbeekamoo biroo mana murtiitti akka dhiyaatan ni eegama. Pirezidaantoonni duraanii kilaba Baarseloonaa lama Joosef Maariyaa Baartoomiyoo fi Saadiyoo Roosel akkasumas maatiin Neymar haaluma wal fakkaatuun himannaan irratti banamee mana murtiitti akka dhiyaatan sabaa himaaleen Ispeen gabaasaa jiru. Namoonni himannaan irratti baname martinuu himannicha waakkataniiru. Dhaabbanni himata kana bane waggootaan dura yeroo Neymar kilaba Biraaziil Saantoos jedhamurraa gara Baarseloonaatti jijjiirametti maallaqni jijjiirraa harka 100 keessaa 40 naaf malaa jedheera. Gatiittiin Neymar jijjiirame osoo ibsamin hafuu isaatiin maallaqa jijjiirraa isaa kanarraa argachuun isaaf malu gadi fudhachuusaa eeree jira. Maallaqni itti Neymar jijjiirame baay'ee guddaadha jedhamee Atakaaroo uumeera jedhama.
Hordoftoota keenya sagantaan irraaf qabannee kan amma hordoftanidha. Odeeffannoo dabalataaf immoo fuula feesbuukii fi marsariitii BBC Afaan Oromoo daawwachuu dandeessu. Sagantaa irraa qopheessuun Biraanuu Gammachuu dhiyeessuun ani Kaafii Tasaa ogummaa teeknikaatiin immoo Deevis Masaaruus waliin turre boru saatii wal fakkaatatti walitti deebina. Nagaa Waaqaa keessa bula.